No, 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 no. Kaleessa waa'ee maalii baranne harka keessan baasaatii nu yaadachiisa. Namoota harka hin baasne hin gaafadha. Nama harka hin baasne hin gaafadha jechuudha. Eenyuun hin gaafadhu. Bashaat ol ka'i meeti ol ka'i. Waa'ee maalii baranne kaleessa? Waa'ee maatriksii baranne. Waa'ee maatriksii? Gobos, excellent. Ta'i deebii. Tole egaa waa'ee maatriksii barannee warra toora kanarraa gaafadheeraa amma immoo warra toora kanarraa hin gaafadhaa jechuudha. Waa'ee maatriksii baranne jette isheeni maatriksiin maalidha? Maalidha innee baranne? Warra harka hin baasne hin gaafadha ammas. Warra harka hin baasne. Eenyuun gaafadhu? Excellent. Hunduu harka baasaa jira. Hundumatu harka baasaa jira. Excellent. Abshaan harka baastee? Ka'i mee? Maatriksiin maalidha? Maatirsiin barsiisaa bakka meeqatti qoodama gaafa jettanii namni barsiisaa kaleessan Namni barattoota kaleessan dhufne Abshaaloo. Dhufeera? Kulo dhuftee tasin jechaa miti Abshaal. Namni mee yaali. Maatriksiin maali? maatirikii kutaa 12ffaa qormaata kutaa 10ffaa qormaata kutaa 12ffaati. Maatriksiin qormaata kutaa 12ffaa. Waan kunneen maatirikii dhabdee out. maal Baay'isiin jedhe. Eenyuun hangaaffaa warra harka hin baasne. Okey, hundi keessan nu baasaa. Edii ko kai. Maatriksiin maali? Bakka meeqatti qoodama? Dubbadhu kaa. Maal kolfitu? Warra kolfedan gaafadha garaa gaaffii. Warra kolfaa jettan gaaffii sin hin gaafadha. Otoo gaafatamtanii waa tokko hin beektan ofii keessanii. Abe, bagaroo eebokaan kun immoo. Bagaroo. Amma yeroo maatisii qabna amma barsiisaan maatisii qabdu nu jedhee ture amma. Maatisii qabna. Maatisii qabna. Yes. Ispoortii qabna turre. Maatisii dhufee isin barsiisan jedhu seetaa barsiisaan. Kanaafuu bagaroo beekamu. Bagaroo. Hojjetee qormaataan hin gadda. Hojjenne. Eegalee inni isin hojjenne. Maal hojjetan? Isa riibidha. Amma gan dhufu jechuudha barsiichi. Dhufuudha. Harramoo bokka kana keessa dhufa. Akkamitti dhufa? Maaliin waan itti hafu barbaadameeti bokkaan roobee dhiisee achitti. Inni fuudhis bagaroo eebokeetti. Yes, ni mi'aata qabaa. Gurbaa. Laali barsiisaa dhufaara. Wayi barsiisaa maatisii. Bokka kana keessa ammame biiroo keessa taa'ee shaayii isaan dhuguun jedhaman. Buna dhuguu maal hojii fiiga. Ijoollee maal hojjettu jala? Deemaa kilaasii gala. Deemaan jedhe. Ayi bokka kana keessa barannaa barsiisaa. Utuma du'aa kee dhufaa barsiisaa kun. Kottee deddeebiina. Abshaala. Dhaqee barsiisaadhaan fincaantuma qabee kan na baasaadha. Ayyama fudhattee gabbuudhaaf moo? Yemmuu fudhatee. Toles jedhee Hin argitan manaa jedha. nan dhufaa si dubbaan. Hin argitan manaa jedha. Difficult of that is Mana fincaanii deemee dhufu. Fincaantu na qabu mana fincaanii deemee dhufa. Fincaantu si qabe? Dhaqi fincaanii tura. So the branch of that is good. The normal is above. The hot of the hottest is the normal of that of the. Udaan tu nak kami gabe deebiu. Udaan tu nak qabe? Gogisi agus. Deebitaa. Deebitaa. Beera barsiisa. Deebitaa.
Ahaa. Jollittiin kun bakka nama deddeechuudha. Siruma saayyuu bashaatu gidduu gashatanii taa'uu lama ta'anii. Kaza equal to is that Oh. Jirtu. Barsiisa. Nagaadha. Nagaadha. Nagaa jirra. Jirra galatara. Jirra barsiisa. Qayyoo. Akkam bashaat. Barsiisa. Jirtu. Nagaa. Boqonnaadhaa. Qayyabachaarra. Ani immoo waa yaade beektu. Natti toltani gaafa akkatti qayyabattan. Amma Saamii fi Abshaaloon kuni otoo fiigichaa fiigdanii eenyummoo? Anammoo malee haal beekamaadha qabus. Abbaa tokko faa ba'eef qabxii 5 dabala. Qabxii 5 ida'aafi. Qabxii 5 abbaa moo'ee. Tokko, lama, sadii. Jabaadha. Hamileen laattu. Si bashaatu. Barsiisa. Maanni beektaa ijoollee faana taa'uun baay'isee ni mi'aatu. Hin baay'isin. Baay'isni qormanii qaqqabee waan ta'eef hin qo'achaarra. Akkasumatti ani immoo si yaadeeni ijoollee faana sati taa'aa jirtu xiqqoo see natti hin tolle natti dhagahame beektaa. Sanaafan kottume buna wayisiin bita garas kanaaf ka'i kottu. Isaa dafanii dhufan isaanis. God have mercy upon us. Gumii ispoortii jalatti warri galmaa'uu barbaadan harka baastanii galmaa'uu dandeessu jechuudha. Nama lama qofa. Nama lama. Ati maqaan kee nama tokko ka'e ati eeyu maqaan kee Bashaatu. Warra amma galmooftan borsaatii lamatti wal agarra. Galatooma ulfaadhaa. Barsiisa. Ispoortii irratti galmeessine. Ispoortii nama lama hin jedhee Abshaalu. Nutti na dabalaa kan ispoortii keessa kamitti inni nama barsiisa. Hin dandeessaa ispoortii? Sirriitti. Maal fa'aa dandeessa? Pushaappii, fiigicha, ol utaaluu, gad utaaluu, shortixxee. Ammaaf nama lama qofa gatii ta'eefi nama biraa yeroo barbaadamu si waama Abshaalu. Galmeessuu qabdu si maaloo si maali galmeessaa Imboossaay? galmeessaa galmoo qabuun nama keessaa akkamitti nanni mamaani. Otoo barumsaaf otoo akkas boossani yaa gaarii isaa. Abshaaloo dhamti maqaan kee? Abshaaloo eenyuti? Gara gurmeessaa. Abshaaloo Gurmeessaa. Beenu si galmeesseera. Deebi. Gumii ispoortiitti galmaa'uuf akkam iyyuu hin jedhaman hundi isaanii. Hunduu gaafa gumii ispoortii harka baasa. Gumii HIV AIDS keessatti nu gaggeessuu danda'a nama jettan harka baastanii filattuu jechuudha. Qixa sirriin hojii kanan hojjeta nama jettan harka baastanii gumii HIV keessatti filattuu jechuudha hundi keessan. Kino. Tole, Saami. Abshaaloo. Ol ka'e Abshaal. Isuma ta'u. Hin barbaadu chaala barsiisa. Sababaan qaban kanaan isa fileef. Abshal, ol ka'e. Kan. Isinii taa'amiti jiru. Hin taa'amiti. Isuma ta'a. Gumii HIV keessatti Abshaaloo filattanii jechuudha. Kotas bayi. Gumii HIV keessatti sin tajaajila jechuudha. Maaliif filattanii? Maaliif? Barsiisa. Eessumatti iyyuu jechuudha. Namni hojii isaa fi gita hojii sanaa fakkaatu reefuu dhalate. Kun ofiisaa nama HIV qabu fakkaatan. Fakkaatu. Fakkaatu. Harka cabacabaa. Waa'ee HIV kana sirriitti barattoota barsiista jechuudha. Kana booddee duruma iyyuu shakkitu miti. Waa'ee HIV AIDS irratti muuxannoo qabdu haala barumsaa haala garaagaraa waa'ee HIV maal akka nama godhu hundasaa kana booddee isatti sin barsiisaa jechuudha. Waa'ee HIV karaa isaa sinii dabarsinaa ergaan kana booddee karaa eenyu sinii darba? Karaa Abshaaloo. Gumii HIV AIDS irratti eeyuutu itti gaafatama? Abshaaloo. Kana booddee gumii HIV AIDS sin tajaajila? Abshaaloo. Deema. Tole, meegatii X kana barbaadine Abshaal. Maani barsiisa kaleessa X hin balleessineerra. Waan du'a barbaadnaa barsiisa maal ta'anii jiru? Silaa waan jettanii dhabdanii gatii X kaleessa balleessinettee mee gatii waa immoo barbaadime.
Maali barsiisaa maal wal dadhabsiisnaa yoo madaastari yoo badee malakna maal qaba barsiisaa maal taatan isin madaastari maan balleessaa tingalla maali barsiisaa Arra ispoortii qabna miti barsiisaan keenya maal dhufee dareen seenii jedhama barsiisa Qoy siin bilbila dhiifamu. bakkee maal hojjetu isin Maatteef shaal. nuti amma ispoortii qabna sa'aatii kana sa'aatii ispoortiiti isin garuu daftanii kilaasii seenaa jirtan dhaggeeffadhaa barsiisa hin ariifatinaa tola naasayina utuu maatii si ta'e utuu hin gilfa ta'e utuu kitaaba waa biraa ta'e sila yoona seentanii dhuftanii nu nuffisiistanii nu salacha'ee yoona sila of jibbaa jirra barumsa jibbaa jirra amma garuu muuziqaa gaafa ta'u deeqaa 30 gubdanii deeqaa 20 gubdanii dhuftu maaf ta'e danii seeninu erga silaatti isin egaa miti deeqaa lama dabarsatanii tusin ispoortii barachuun qabnu nuti muuziqaa barachuun qabnu ispoortii nun baastanii isin ispoortii boon qabnu barsiisa Abshaaloo dhaggeeffadhu har'aa kilaasittiin sin barsiisa herreegan sin barsiisa har'aa dogaa jaaqaa. Herregaa isaa barsiisa isin homaa isinmoo daftee dhufaa jirtu takka tura qassuu ta'aati deeqaa furtaa baranne miti deeqaa 30 booda kottaa rakkina qabu gaara deeqaa 40 gaafa dhumuuf jedhu kottaa Abshaal nan dhufa. barsiisaa suutadhaa kottaa barsiisaa maal harkumaan immoo wayyoo ispoortii jedhee maatii safitti waa maara. Obboleessi keenya kun rakkatee sin fuuldura dhaabatee barattoonni amma dandeessan na gargaaraa lammii koo isiniin jedhee sin bira dhufe jechuudha. Fayyaa fakkaachuu danda'a garuu dhukkubsataa HIV AIDS'ti jechuudha. Akka mana barumsaa keenyaatti wal gargaaruun waanuma jiru gatii ta'ee fi hamma qabdaniin hundi keessaniyyuu hin gargaartu jechuudha. Amma dandeessan gargaartuuni jechuudha itti madda. Akkuma isaan isin ibsanu dhukkubsataa HIV AIDS'ti wanti nyaadhu waan itti dhugu wanni itti jiraadhu hin qabuuti wannuma qabdan xiqqaan jedhina guddaadhas hin jedhina na gargaaraa isiniin jedha. Waan qabdan gargaaraa. Waan qabdan. Baay'ee tokko galatoomaa isiniin jedha. Amma humna teessanii na gargaartaniittu. Abdiin kutatiin jabaadhu barsiisa galanni kee danuu seenaa keessi boonsa. Abdiin kutatiin jabaadhu barsiisa galanni kee danuu seenaa keessi boonsa. Nagaan boqodhu mallas nagaan boqodhu mallas. Abdiin kutatiin jabaadhu barsiisa galanni kee danuu seenaa keessi boonsa. Abdiin kutatiin jabaadhu barsiisa. Nagaadha piraankiin gochaa jira abbee seexanaati. Waa biraatti hin fudhatiin ati. Naguma minii. Nagaa keessa mini? Jirra akkam barumsa akkam kilaasiin sin barsiisaa jiru akkam sii galaa jira. Barsiisa baay'ee tokko naa galaaraa. Dhugaa ta'anii kilaasii sana keessa tootiin jirtu ta'ee anumti iyyuu akkaataan itti barsiisu kun naaf hin dhufuun. Gaafa ati kilaasii hafte guyyaa tokko beektaa gaaffii bakka duwwaa guutii tokko ijoollee qoree ka'eetaniin ijoolleen hundumti gaafa isaan dhabanii baay'een gadde beektaa ani gaafa ati jirtu qormaata salphaan baasa. Dhugaadhaan. Maal si gargaaru maal ofii? Abshaaluu sababa kiyyaan ari'amee ture. Waa'ee Abshaaloon kaasanis. Waa'ee Abshaaloon maqaa hin kaasan waa'ee Abshaaloo hafu. Dhiisi mucichi sirrii miti. Ashii waa'ee mucaa isaatii sababa kiyyaan ari'ame waan ta'eef mana barumsaatti adda barsiisan adeemsa. Abshaaloon aniyyuu karaa kee gatiin ni dhufee fidhan Abshaalootti hamma kana achi gadee dhagaarratti darbataa jiru karaa kee gatiin ni dhufee maali otoo waa biraa. Maaloo barsiisa maaloo adda. Qabadhamee iddoo ammaa waan natti tole qabime rakkoon qabu nattaa tolu ani siifi rakkoon qabu Abshaaloon akka deemuu barbaadde mini Abshaaluun kofta akka deemuu barbaadde. qabime idduma ammaan jedhe mani qabime nattaa tolu rakkoon qabu jedhi maanni na sodaata ana jechuun jira barsiisaa kee akka barsiisaa kee qofattis na ilaalin akka hiriyaa keettis na ilaalin baay'ee amma kanatti kabajisi jira mitiiree wal kabajuun akkuma jiru qabime rakkoon qabu qabikaa. Barsiisa sana amma siniin jedhe maal gootanii? Isa amma jette waa'ee Abshaaloo. Waa'ee Abshaaloo. Mucittiin illee sirrii miti kottu mari'anna biiroo kottati biiroos kottu mana kos beektamni
kottu rakkoon qabu la ati barsiistonni warra dubaraatti ni matiin ila waan gaarii si yaadani warri dubaraa waan barbaadde yoo rakkatte na bira kottu yoo qormaanni si jalaa gadi bu'e yoo rakkoon kamillee yoo jiraate na bira kottatti. Tole barsiisaa isa immoo wayni mana ariyaa akkasuma taana. Lakki maal ani ariyamu siin ariyee maalitti nafa matta nafa. Kastaan anaaf shaalaan adeemsa qabdu. Ani no waadee undeebisna bakka siif jedheeni laa siif jedheeni kan siif jedheeni. Maal? Deemi. Maal sagalee? Sagalee maal? Seexana niyyisiisaa jira. Iji keessa agaa kana keessa jirti beektaa amantiidhaan ilaalummoo qabna. Maaltu ta'e qoy? Seexana as keessa jirti qabme. Seexana wayii as keessaan maal xiyyee ka'e. Maali sagaleen akka iyyee kanatti rifadhee dhufeem? Ibsaan nama qabate ta'aa laata? Ibsaan nama qabate. Amma sa'aatii kanatti ijoolleen kilaasii galanii jiru. Lakki wayyoo garaa koo xiyyaa jira. Garaa koo waan nyaanni. Ati garuu maal ta'aa jirtaa ofitti deebi'ee maanni? Waan nyaanni garaa kooti. Barsiisaa ani si shakkee. Maal? Jana jirta. Lakki. Maali isiiste? Lakki wanti kana. Ani si namanu. Wanti kun si namanu. Lakki maaleessa.